gumaata qabsoo badhoo dachaasaa hanga baaroo tumsaa waliin boolla tokkotti awwaalamuutti. Badhoo dachaasaa guddataa nama umurii dargaggummaa hanga guyyaa du'a isaatti qabsoo Oromoo keessatti dabarse ta'uu warri isa beekan ni himu. Dhalatee kan guddate magaalaa Burraayyuu kan amma Shaggar jala gale keessatti yoo ta'u, barumsa hanga sadarkaa lammaffaa mana barumsaa Madaaniyaalamii kan Gullalleetti argamutti akka baratetu himama. Maatii qotee bulaa quuqama qabanii fi dhiibban sirnoota darbanii wal jijjiiree isaan miidhe keessatti dhalate. Daa'imummaan loo warrasaa dirree masqalaatti hora obaasanii marga tiksanii gaafa aduun dhiitu hiriyoota isaa waliin loon isaanii ooffatanii Gullallee fi Burraayyuutti akka galaa turantu himama. Abbaan isaa Dachaasaa guddataa ijoolleen isaanii akka barataniif hawwii guddaa qabanirraa kan ka'e badhoo fi obbolaansaa kanneen akka Daadhii Dachaasaa, Biraanuu Dachaasaa fi kaanis bara magaalonni naannawa Finfinnee jiran funyaan wiirtuu biyyaa jala taa'anii barumsa dheebotan sanatti Finfinneetti deddeebi'anii akka baratan godhan. Ofii badhoon akkamiin maadheelee qo'annoo siyaasaa fi dadammaqiinsaa adda bilisummaa Oromoo dhoksaan Finfinneetti hundeesse keessatti hirmaachuuti hanga koraa adda bilisummaa Oromoo jalqabaa keessatti hirmaachuu akkasumas qabsoo hidhannootti seenutti ga'e. Badhoo Dachaasaa waliin yuunivarsiitii Finfinneetti gosa barnoota seenaa baratan. Guyyaa Sanbataa fi kaanis qe'ee warra badhoo Burraayyuutti argamu deemanii nyaatanii dhuganii bulanii mooraa yuunivarsiitiitti deebi'u. Waan siyaasa Itoophiyaa kan Oromoo fi falaasama siyaasaa addunyaa baras ittiin bulaa turte waliin qo'ataa akkaataa qabsoo Oromoo irratti mala dhahaa turan. Keessumaa dhiibbaa Oromoo Tuulamaarra gahuu fi Oromoota magaalaa Finfinnee irraa dhiibamanii moggaatti baafaman irratti obbo Dheeressaan Badhoo Dachaasaa fi maatii isaaniirraa hubannoo guddaa akka argatan himu. Badhoon barumsa sadarkaa lammaffaa Madaaniyaalamiitti erga xumuree booda leenjii barsiisummaaf gara Harar deeme. Leenjii booda Tigraay Shiree Indaasillaasetti barsiisaa ta'ee waggaa 2 erga hojjete booda bara 1969 yuunivarsiitii Finfinneetti akka wal argan dubbatu obbo Dheeressaa Qixxee. Badhoon nama quuqama addaa qabu ture. Yeroo Harar ture barsiisonni lammiilee biyya alaa waan turaniif waa'ee sirna warra fiwudaalaa fi falaasama siyaasaa farra sirna fiwudaalaa hubannoo gaarii akka argatu isa gargaare. Yuunivarsiitii Finfinnee mooraa 6 keessatti barataa haaraa taanee wal dhaqqabne jechuun waggaa lammaffaa irratti lamaan isaanuu carraan muummee barnootaa seenaa isaan ga'ee sirritti akka wal baran himu. Yeroo sana mooraa yuunivarsiitii keessatti barattoonni hedduu garee qo'annoo siyaasaa kanneen akka Maarkisizim Leenizimii jedhamu qo'atu turan. Warraaqsaa fi qabsoo biyyoota akka Veetinaam, Kuubaa, Chaayinaa fi Kaanfaa keessatti gaggeeffame akkamitti sirna fiwudaalaa akka kuffise qo'atu turan. Itoophiyaatti sirni fiwudaalaa akkamitti kufuu akka qabu, mootummaan akkamii hundaa'uu akka qabuu fi qabsoon bifa akkamiin yoo gaggeeffame wayya kan jedhu irratti barattoonni ni falmuu fala dha'u fakkeenya biyyoota garaagaraa dhiyeessuun mari'atu turan. Badhoon garee warra Itoophiyaa leellisanii wajjin sodaa tokko malee gaaffii gaafatee atakaroo keessa seenaa ture. Yeroo sanatti namoota Oromoo keessumaa giddugaleessa Oromiyaa keessa jiran keessaa nama humna siyaasaa cimaa fi daba mootummaa Haayile Sillaasee uummata Oromoo irratti hojjetaa ture bareechanii hubatan keessaa tokko Badhoo Dachaasaa akka ta'e kaasu. Badhoon barattoota Oromoo mooraa yuunivarsiitii Finfinnee keessa jiran hedduu hin beeku ture. Barattoota Oromoo dammaqina qaban wajjin wal si barsiisa jedheenii wal barsiise. Maaliif hanga yoonaa barattoota Oromoo kana wajjin wal hin barsiisin hafte naan jedha jedhu michuu Badhoo Dachaasaa kan turan obbo Dheeressaan. Manneewwan qo'annaa siyaasaa ABO keessatti ga'ee Badhoo Dachaasaa. Keessumaa bara 1974 yeroo itti mootummaa Haayile Sillaasee irratti warraaqsi cimuu eegalee kaasee barattoonni Oromoo quuqama qaban mooraa yuunivarsiitii fi magaalaa Finfinnee bakkeewwan garaagaraatti manneelee qo'annoo siyaasaa bakka itti dargaggootaaf hubannoo siyaasaa kennan dhoksaan ijaaruun barsiisaa turan. Manneeleen qo'annoo siyaasaa Askoo, Ca'uu Barandaa, Maayicoo Xoor Safarii fa'aatti ijaaraman beekamoo turan. Dargaggoonni hedduus bakkeewwan kanneenitti waa'ee qabsoo Oromoo barataniiru. Siyaasni Itoophiyaa fi kan addunyaa maal akka fakkaatu barachuun beekumsa hidhataniiru. Kanneen keessaa Badhoo Dachaasaa mannee qo'annoo Askoo mana obboleessa Jeneraal Damissoo Bultoo kan ta'e Kibaba Bultootti argamutti namoota biroo waliin ta'uun dargaggoota Oromoo naannoo sana jiranii fi bakka biraatii dhufaniif hubannoo siyaasaa laachaa turan. Manneelee qo'annoo siyaasaa kanneen adda dureen hundeessaa fi qindeessaa kan ture obbo Dheeressaa Qixxee ta'us Badhoo Dachaasaa Oromoota naannoo Finfinnee jiran caalmatti waan beekuuf hirmaannaa guddaa gochaa ture. Finfinnee keessatti dhoksaan bakka qo'annoo siyaasaa akka banamuu fi kallattii kaa'uu keessatti barootumsaa ga'ee guddaa qaba.
bakki qo'annoo siyaasaa Askoo mana obbo Kibaba Bultootti gaggeeffamu Oromoota naannoo Finfinnee hedduu kan hirmaachisee fi dammaqina guddaa uume ta'utu himama. Badhoo Dachaasaa fi obboleessi Jeneraal Damissoo Bultoo Biraanuu Bultoo namoota hedduu gullallee fi burraayuu irraa waan beekaniif iccitiidhaan iddoo wal argee mijeessuun namoota barsiisaa akka turan kaasu. Badhoo Dachaasaa waliin taanee mandheelee haala siyaasaa biyyichaa fi addunyaa qoratan garaagaraa ijaarra jechuun keessumaa Badhoo Dachaasaa fi Biraanuu Bultoo ejersaa Askootti iccitiin iddoo qo'annaa mijeessuun namoota barsiisaa turan. Namoonni akka Badhoo Dachaasaa fa'aa Finfinneetti dhiyoo waan ta'aniif rakkoo jireenyaa qabaachuu baatanis barattoonni qo'annoo siyaasaa gaggeessanii fi barsiisan kaan bakka mooraa yuunivarsiitii fa'arraa waan geejjibaa waan hin qabneef miilaan Askoo fi 6 kiiloo gidduu deddeebi'anii barsiisaa akka turan himu. Namoota kanneen keessaa Tasfaayee Gammachuu namni jedhamu yeroo hundaa hamma kopheensaa irratti foolii godhatutti miilaan deemee waraqaa qorannoo mandheelee qo'annoof geessa. Geejjibnii fi haalli jireenyaa yeroo sanaa hedduu rakkisaadha. Hundi keenya fedhii keenyan kutannoon hojjetaa turre. Akka fakkeenyatti Tasfaayee Gammachuu jireenya gadadoo keessa jiraata ture. Garuu torbanitti si'a 2-3 miilaan gara Askoo deemee mandhee qo'annoo siyaasaa dargaggoota Oromoo gargaaraa ture. Badhoo Dachaasaa qofa otoo hin taane obbolaan Badhoo Daadhii Dachaasaa fi Biraanuu Dachaasaa fa'aas qabsoo Oromoo keessatti gahee bahataa akka turanii fi maatii quuqama jabaa qaban akka ta'an kaasu namni maatii kana sirriitti beekan kun. Baaroo Tumsaa gaafa Badhoo Dachaasaa arge quuqama isaa hubatu baay'ee itti gammade. Badhoo Dachaasaa fi obbo Dheeressaan erga hiriyaa ta'anii bubbulaniiru. Obbo Dheeressaan Badhoo dursee namoota qabsoo Oromoo keessatti qooda olaanaa qabanii fi keessumaa dhaaba adda bilisummaa Oromoo ABO gadi dhaabuu keessatti qooda qaban kanneen akka Baaroo Tumsaa fa'aa wajjin erga wal baranii bubbulaniiru. Badhoon waa'ee Baaroo Tumsaa maqaan malee qaaman argee hin beeku ture. Badhoo fi Baaroon kan wal baratan osoo Badhoon duula Irgat Bahe biratti kan dargin barattoonni yuunivarsiitii hawaasa keessa bobba'anii yeroo murtaa'eef hojii hubannoo akka uumaniif labsii baaseerra osoo jiruuti. Kan isaan lamaan wal barsiise ammoo obbo Dheeressaa Qixxeeti. Osoo adda bilisummaa Oromoo bara 1976 filannoo gaggeessee ifatti hin hundaa'in dura Biraanuu Bultoo obboleessa Jeneraal Damissee soddaa Baaroo Tumsaa wajjin beellamneetu deemne. Baaroo fi hundumti keenya ijoollee giddugaleessaa kana barbaanna. Xiyyeeffannaan keenya Oromoo naannawa Finfinnee dammaqsuu ture jechuun Oromoo naannoo Finfinnee dammaqsuun dirqama akka ture Baaroon yaada kaasaa turuu dubbatu. Giddugaleessarraa nama akka Badhoo Dachaasaa dammaqiinsa guddaa qabu gaafa argu Baaroon baay'ee akka gammade ibsu qondaalli duraanii adda bilisummaa Oromoo obbo Dheeressaa Qixxee. Baaroon naannoo Kaasanchiisii ol mana kireeffatee jiraata ture. Mana isaatti geessinee Badhoo wajjin wal barsiifne. Sana booda wal arganii wajjin haasa'anii Baaroon baay'eetti gammade. Badhoon yaada tokko kaasee namaan falmuu jaalata. Waysi gaafatee si tuttuqee hubannoo kee ilaala. Duraanis Baarootti waa'een isaa himamee quba qaba ture. Gaafa wajjin dubbatee argu baay'ee itti gammade. Badhoo Dachaasaa qabsaa'ota akka Baaroo Tumsaa wajjin wal baruun isaanii caalmatti hubannoo gaarii akka argatu isa taasise. Hirmaannaan inni qabsoo keessatti qabus hanga kora adda bilisummaa Oromoo jalqabaa keessatti hirmaachuutti isa geessise. Namoota giddugaleessa Oromiyaa irraa kora adda bilisummaa Oromoo jalqabaa irratti hirmaatan keessaa tokko Badhoo Dachaasatii jedhama. Giddugaleessa irraa namni dammaqiinsa gaarii qabu waan baay'ee barbaadamuuf Badhoo Dachaasaa kora adda bilisummaa Oromoo jalqabaa irratti akka argamu godhame. Korri sun naannoo hospitaala Minilik mana obbo Damissee Dhaabaa dhalataa walisoo kan ta'anii fi qabsaa cimaa ta'anitti gaggeeffame. Mana sana duraan luba Guddinaa Tumsaatu keessa jiraataa ture. Booda obbo Damissee Dhaabaa akka itti galu godhan. Korri sun mana sanatti akka qindaa'u kanaala mijeesse Baaroo Tumsaati jechuun Badhoon kora sanarratti Oromoota jajjaboo ta'aniin wal baruu isaatti akka gammade himu. Waraqaa ABO warraaqaa jedhamu qopheessuu keessatti gahee Badhoo Dachaasaa. Mootummaan Dargii akkuma aangootti dhufeen sochii barattootaa keessumaa kan Oromoo mooraa yuunivarsiitiif manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa keessatti gaggeeffamu waan itti hin gammanneef yeroo murtaa'eef barumsa addaan kutanii kutaalee biyyattii garaagaraatti maqaa Irgat Bahe biratti jedhu itti baasee akka duulaniif labsii baase. Akkaataa labsii kanaan barataan yeroo tajaajila isaa hin xumurree carraawwan akka barnoota xumuruu, hojiitti bobba'uu fi barnootas ta'ee dhimma kamiifuu biyyaa ba'uu akka hin dandeenye dhoorkaa kaa'e. Yeroo sana barattoonni Oromoo dhoksaan mooraa yuunivarsiitii fi yuunivarsiitiin alatti magaalaa Finfinnee fa'aa keessatti mandheewwan qo'annoo siyaasaa qindeessaa turan hedduun isaanii dirqama mootummaan itti kennetti duulan. Isaan keessaa tokko Badhoo Dachaasaa yoo ta'u, dhiyeenya magaalaa Finfinnee kan taate Muloo fi naannoo Sulultaatti bobba'ee akka hojjetu ramadame. Namoonni akka obbo Daawud Ibsaa, Dheeressaa Qixxee, Abboomaa Mitikkuu fa'aa
bakka itti bobba'anii turan naannoo Tigraay fi naannoo Amaaraa irraa addaan kutanii hojii qabsoo magaalaa keessatti hojjechuuf gara Finfinneetti deebi'an. Yeroo obbo Dheeressaan faa gara Finfinneetti deebi'an badhoon naannawa Finfinneetti duula Irgat Baybirati irratti hirmaata. Garuu obbo Dheeressaa faa wajjin guyyaa Sanbataa faa wal arganii mari'atu turan. Yeroodhuma kana namoonni 6 Baaroo Tumsaa faa dhoksaan gara Somaaliyaatti hojii qabsoof haala mijeessuuf ergaman mootummaa Somaaliyaatiin hidhamanii rakkoo keessa galanii turan. Nuti nama 12 taanee isaan duukaadhaan Somaaliyaa deemuuf turre. Ijoolleen achi deeman rakkoo keessa galaniiru isin asuma turaatii waraqaa warraaqaa irratti hojjedhaa nuun jedhe Baaroon Tumsaa jedhu obbo Dheeressaan. Deemsi gara Somaaliyaa erga hafee booda Finfinnee keessa ta'anii barruu waa'ee qabsoo Oromoo hubannoo uumu akka barreessaniif murtaa'e. Obbo Dheeressaan akka jedhanitti hanga bara 1975tti waraqaan hubannoo qabsoo Oromoo uumu akka hin turree fi barruuwwan mi'eessuun faa barreessan qilleensa dhuunfatee ture. Kanarraa ka'uun maqaa warraaqa jedhuun barruun waa'ee qabsoo Oromoo hubannoo uumu qophaa'ee akka raabsamu hojiin Finfinneetti eegalame. Barruu kana qopheessuu kan eegalan namoota 6 Badhoo Dachaasaa, Mitikkuu Tarfaasaa, Dheeressaa Qixxee, Firoo yookiin Daawud Ibsaa, Abeel Mitikkuu, Obboleessaa Abbomaa Mitikkuu fi Dambii Disaasaa turan. Mitikkuu Tarfaasaa fi Dambii Disaasaa ABO keessaa ba'anii boodarra mi'eessoonitti dabalamnaan Badhoo Dachaasaa dabalatee namoonni 4 qofti itti hafuun waraqaa warraaqaa maxxansuun Asmaraa dabalatee kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti raabsuu eegalan. Haa ta'u garuu hordoffiin dargii itti hammaannaan namoonni kun Finfinnee keessaa bahanii bakka garaagaraatti bittimsaman. Badhoon akkuma hojii Irgat Baybirati fixeen yuunivarsiitiitti deebi'ee barachuu dhiisee godina Iluu Abbaa Booratti barsiisummaan ramadamee deeme. Obbo Daawud Ibsaa fi obbo Dheeressaa Qixxee faa hojii gara Naqamtee deemanii akka barsiisanii dhoksaan ammoo hojii dhaabaa adda bilisummaa Oromoo akka hojjetaniif Baaroo Tumsaa faa bulchaa Wallaggaa yeroo sana obbo Abbiyyuu Galataa faa waliin dubbachuun haala mijeessan. Namoonni akka Badhoo Dachaasaa, Daawud Ibsaa fi Dheeressaa Qixxee faa magaalaa keessa taa'uun hojii siyaasaa dhoksaan hojjetaa turan jireenya isaaniif dargiirraa yaaddoon waan isaan mudateef bakka garaagaraatti faca'an. Badhoonis bara 1977 duula dargiin labse xumuratee hojii argatee Iluu Abbaa Booraa deeme. Baay'ee osoo hin turin qabsoo hidhannootti makamuu akka qabu murteesse. Giddugaleessa Oromiyaa irraa nama baratee fi dursee qabsoo hidhannoo ABO'n gaggeessaa turetti nama makameedhas jedhama. Obbo Dheeressaan akka jedhanitti namni Baaroo Tumsaa fi Magarsaa Bariifaa dursee dirree qabsoo ba'a Oromiyaatti makame Badhoo Dachaasaadha. Badhoon dirree qabsootti makamuu akka barbaaduu fi Finfinneetti wal arguu akka qaban obbo Dheeressaatti himeef Finfinneetti guyyaa 10f waliin turanii obbo Dheeressaan milkaa'e mirgaan galii jedhanii nagaa itti dhaamanii gara Naqamteetti deebi'an. Baaroo faanis Finfinnee keessa taa'anii qabsaa'uun akka hin danda'amne yeroo hubatan isaanis dirree qabsootti makaman. Haa ta'u garuu Baaroo Tumsaa fi Badhoo Dachaasaa dirree qabsoo keessa umurii dheeraa jiraachuuf carraa hin arganne. Waa'een akkaataa du'a Baaroo Tumsaa waggoota dheeraa ficcitii ta'ee ture yaadonni garaagaraas kennamaa turan. Haa ta'u garuu obbo Leencoo Lataa yeroo dhiyoo turtii miidiyaa biyya keessaa wajjin taasisaniin Badhoo Dachaasaa sammuu dhukkubsataa waan tureef Baarootti dhukaasee ajjeese jechuun dubbatanii ture. Badhoon erga dirree qabsootti dabalamee booda sammuu dhukkubsachuu akka eegale kan himan obbo Dheeressaan gara biyya bakkeettillee deemee akka yaalamuuf yaalamee haalli mijachuu akka didee dubbatu. Nyaatallee hin nyaatu ture, horiin tokko qalamee fi haa nyaatu kan jedhu mul'isfaa Baaroo fa'aan jedhanii abbaa caalaa ammoo akka waliin nyaatu kan jedhu murteessan jedhu. Sababa mataan dhukkubsateef hidhannoon badhoorraa akka hiikamu yaadi kanaan Baaroon waan baay'ee jaalatuuf inumaayyuu caalatti akka hin miidhamneef dhorkaa akka tures kaasu. Yoo irraa hiiktan hiikaa biraa waan qabaatuuf caalaa mataansaa akka dhukkubu gootu irraa hin hiikina kan jedhe isa. Guyyaa Badhoo Dachaas Baarootti dhukaasee ofittis dhukaasee lamaan isaanii du'an sana qondaalonni adda bilisummaa Oromoo olaanoon walga'iirra akka turan dubbatu obbo Dheeressaan. Leencoon kaleessumtii galee bakka biraatti waamamee walga'iirra turanii bahanii osoo gaaddisa taa'anii Badhoon kilaashii harkaa qabutti rasaasa osoo nyaachifatuu argee Baaroon hubatee dhaabi maal gochaa jirta gaafa jedhuun itti dhukaasee Baaroo mudhii gadi rukute. Erga Baaroo rukuteen booda ofis rukute jechuun Baaroo dursee Badhoon akka du'ee fi Baaroon osoo mana yaalaa geessuuf jedhanii dhiigni garmalee dhangala'ee akka du'e namoota achi turanirraa akka odeeffatan himu obbo Dheeressaan. Baaroon mudhii gadi waan rukutameef osuma dhiigni dhangala'uu garuu haasa'aa akka turee fi qabsoon akka itti fufuu qabu osoo gorsa dhaamuu akka lubbuunsaa keessaa baate himu. Lamaan isaaniituu halkanuma sana boolla tokkotti awwaalaman.